Sabadumee godaanuu abbaa irree waliin taanuu bari shaggar qe'een tufaadha ammas karri isaa cufaadha sirba ajaa'ibaa sirba qabsoo Oromoo utubu kan kalee guyyaa kaleessa gadhiifame keekiyyaa badhaadhaatiin galatoomii jenna sirba sana irraa reakshinii ergaa isa keessa jiru gabaabsee isin biraan gaa hanga dhuma sagantaa kiyyaatti nafaana turaa isiniin jedha. Carraa kanaan fayyadamuudhaan keekiyyaa badhaadhaatiin galatoomii isin jenna ati haftee Haacaaluu Hundeessaa eebbisa addunyaa Usmaayyoo Muusaa fa'a kan guyyaa dhaloota har'aatiif fakkeenya ta'u kan seenaa kaleessa Oromoonni artistoonni Oromoo seenaa dalagan har'a si dhiisanii ati bakkaadhaan imaanaa san bakkaan ga'utti jirta galatoomii isin jenna sirbi kun sirba ajaa'ibaati mee gamanumaan reakshinii fi ergaa sirba sana keessa jiru gabaabsee bifa ajaa'ibaatiin isiniin biraan gaa hanga xumura sagantaa kiyyaatti nafaana turaa isiniin jedha warri yeroo jalqabaatiif gara maatii shaashee nuus ta'uu dhuftan subscribe gochuun maatii kiyya dabalamaan ergaa kiyya kan yeroo hundaati. Kan sirba kana jaalatamaa fi baay'ee namatti tolu waan ta'eef ittiin taphadhee jiraanis mee ergaas achi keessa jiran xiqqishuma xiqqoo gurra isin buusee viidiyoo kana isin dheeressuun barbaadu gabaabama ergaa gaggabaabaa achi keessa ergaa walaloo isaa keessa jirtu san fudhee isin biraan gaa sabadumee godaanuu abbaa irree waliin taanuu bari nuun barree jechuu barbaadeeti kana jechuun sabni Oromoodhaa abbaa irreedhaa waliin ta'uu waliin fedhuu waliin hin galuu qabsoo keenya itti fufnaa itti cichina malee nu diimokiraasii yookaan ilmaan abbaa gadaati sirna gadaatiin bullee gadaa jechuun diimokiraasiidha kanaafuu abbaa irreetiin walii hin galuu jedhee jira. Ammas itti dabalee shaggar qe'een tufaadha ammas karri cufaadha shaggar jechuun Finfinneedha warra kiiloo 4 yookaan 4 kiiloo jiranii karri isaanii Oromoof banaa miti ammallee isaan karra sana Oromoof hin banne karri sun rakkoo qabdi cufaadha ammallee Oromoon qabsoo isaa jabaachuu qaba karra san banachuu qaba kan jedhuuf keessaa qaba bakkalchi urjii haqaa bacaqii boroo haqaa bari jedhee jira achi keessa walaloo isaa sana keessa bakkalchi urjii haqaati bacaqii boroo haqaa jedha bakkalchi urjii haqaati haga gaafa bakkalchi urjii haqaa yookaan haga haqa keenya argatnutti ittuma jabaannaa qabsoo keenya akka jechuuti natti fakkaata ana ergaa namni sirba isaa akkuma isaatti galee sirba meeshaan akkuma isaatti galetti hiika ammallee ergaan isaa kan taanee dhufu maal jedha dargiin ergaa Zimbabwee kooluu galee wayyaaneen dhufe diktaatarri nu niidhe kalee dargiin baqatee biyya sanaa bahee sirni itti aanee dhufe sirna wayyaanee ture diktaataraa yookaan abbaa irreetii kan nu miidhaa ture isa sanas Oromoon qabsaa'ee ofirraa galchee isa sana qabsoo isaa jabeessee itti finiinsee ofirraa galchee ergaa jedhus keessaa qaba hin barree sirni itti aanee dhufu kan masara dhufu rakkoon masara keessa jirti jedha hin barree sirni itti aanuu masarri rakkoo qabdi ammaanuu jedha. Kana jechuuni waan wayyaaneen ta'ee biyyaa bahe waan wayyaaneen ta'ee aangoo gadhiise hin beekne rakkoo masarri ammallee rakkoo qabaa rakkoo wayyaanee irraa barachuu hin dandeenye homa yeroo baay'ee warri qabsoo Oromoo kana keessatti aktivistoonni hayyoleen siyaasaa Oromoo jedhaa turanii masarri rakkoo qabdii jedhaa turanii rakkoo kalee sana irraa barachuu hin dandeenye. Ammas rakkoo masanitti uummata Oromoo irraan ga'aa jira sirni kuni rakkoo kalee dabbe sanarraa hin hubanne jedhee jira qabxiin itti aanu Abubakar wanti dhabnee fi Abdul Jabbar wanti dhabnee fi Oromiyaan akka hin cabnee fi jedhee jira kana jechuun Abdul Jabbar isa kan fakkaatanii fi fakkeenyonni isaa kan qabsaayaa turaniif akka Oromiyaan hin cabnee fi akka Oromiyaan hin bannee fi saniif qabsaayaa turanii ammallee waan isaan kaleetti du'an sanii nuti warra har'a jiru itti fufsiifnaa ergaa jedhuuf keessaa qaba Yoosef Gammachuu dhabuu dandeenye Amaanu'el dhabuu dandeenye Oromoon tolaan as hin geenye kalee qabsoo irratti ijoollee amma maqaadhaan kana qabsaa'ota anamma maqaadhaan kana achirra dhabnee obsinee jirra ittuma fufnaa akka Oromiyaan hin cabneef akka Oromiyaan hin banneef akka Oromoon hin banneef jedhanii nu qabsaanii sababa qabsoo isaan geggeessaniif isaan du'anii yookaan dhabnee jirra ergaa jedhuuf of keessaa qaba jaatanii alii wanti dhabnee fi mooyii tufaa wanti dhabnee fi sabni isaa akka hin cabnee fi
isaan sun kalee qabsoo irratti wanni osoo qabsaan du'aniif osoo sodaattuu ta'anii mana ta'anii cadhisanii hin du'an ture isaan immoo lubbuu ofii qaalii ofii wanti saba isaaniitiif kennaniif akka sabni kun hin cabnee fi akka Oromoof Oromiyaan itti fuftuu fi ergaa jedhuuf keessaa qaba. Nuti waraabessi nu nyaachaa nutti jabaataa nuti jajjabaachaa Oromiyaan jirti jiraachaa maal jechuu barbaade ergaa kana keessatti nuti qabsoo goonu keessatti nutti jajjabaata nuti illee isaanumatti jajjabaata jirra Oromiyaan jijjiraachaa hayyoota isii magabbartii hayyoonni isii maqabsaawonni isii qeerroonni isii qabsoo kana keessatti numa du'anii Oromiyaan jirti jiraachaa qabsoonis walumaan jirti haga sirna diimokiraasii ijaaran nutti ergaa jedhuuf keessaa qaba. Gadadoon nafaan nu bahe dararaan nafaan nu bahe lakki nu gahe ulullee nafaan nu bahe xurumbaan nafaan nu bahe nu afuufinaa nutti afuufinaa nu gahe gadadoon nafaan nu bahe rakkanne biyya sana keessatti beelofne itti dararamne itti dheebonne qabsoo sana keessatti biyya sana keessatti xurumbaan isin afuuftan immoo qabsoo bilisummaa jira diimokiraasii jira jettanii isin nu afuuftan immoo sobaa nu gahee jira nurraa dhiisaa nu gahee jira nurraa dhiisaa ergaa jedhuuf keessaa qaba. Akkanan jetture jedhaatti fufa xurumbaan isin afuuftan sun kasobaati akkanan jettaniire soba keessan nurraa dhiisaa ergaa jedhuuf keessaa qaba. Muudamaan miiraan waajjira banee seenu mootummaa teessoo qabadhen jetture Oromootu fi namni abaare Itoophiyaa hin bulchu kasaare maal jechuu barbaadeeti. Mootummaan tokko miiraan kiiloo 4 yookaan aangoo qabate miiraan saba Oromoo yoo ka tuqu ta'e inuma kasaare Itoophiyaan bulchu maal jechuudha. Oromoon tuni yoo biyya sana keessatti Oromoo fira hin godhanne ta'e yoo karaa Oromoon ittiin deemtu diimokiraasii Oromoon hawwitu sun hin bulchu ta'e ittiin hin bultu ta'e yoo immoo ka Oromiyaa xiqqeessitu ta'e Itoophiyaa hin bulchitu kasaartee jirta aangoon kee faayidaan qabu yookaan biyyattii sana gara rakkootti oofaa jirta jechuudha. Kanarraa warra amma yeroo ammaa 4 kiiloo jiran Abiyyi irraa fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Isaanis biyyattiin kutaalee Oromiyaa guutuu keessatti dhiigatu jira. Abiyyi Oromoo isaa waa kan nu garuu sirni inni itti geggeessaa jiru sirna Oromoon barbaaddu osoo hin taane sirna ofiitii barbaadeedha. Yaa gurraacha saba naga fedhu biyyoo amaanaa garbummatu si hidhachiise hidhannoo waraanaa yoo qabsoo nagaa sabaaf akeeku abaa'uuf kaafaa'oon itti beeku maal jechuu barbaadeeti. Garbum Oromoo saba naga fedhu saba kabajamaa garbummatu hidhannoo si hidhachiise malee ati naga jibbitee qabsaa hidhannoo qawweedhaa hin hidhannee qawwee kanatti ka amanteef ka dirqamteetti seenteefi rakkoo masirra jiruuf sanaaf malee rakkoo roorrotu si hidhachiise malee ati jaalattee qawwee hin hidhannee yoo warra karaa nagaa barbaadu abaa'uuf kafaa'uun karaa nagaa qabsoo karaa nagaa geggeessanii isaanis nu jiranii jedha. Itti dabalee maal jedha mataa dhiiraati Oromoon baga qabaanne abaa'oo jedha. Abaa'oo baga qabaanne jechuun isaa maal jechuu barbaadeeti. Abaa'oo warra hidhannoon qabsaa'aa jiru sirna kana irratti isaantu mataa dhiiraati baga qabaanne isaan baga qabaanne silaa isaan qabaachuu baannee Oromoof Oromiyaan illee dachii sanarraa cabdee jirti ergaa jedhuuf keessaa qaba. Ergaan gabaabseen isin biraan gahe isin galeera jedha. Haganumaan nagaan naaf tura hanga viidiyoo biraatiin wal arginutti viidiyoo kana like subscribe YouTube godhaa like godhaa ergaan kun namoota hedduun biraan akka gahu an jeneraala keessa du'eedha. Nagaan naaf tura.